kun simbira gahe Please maqaa rabbiitiin siin qabeera warreen amantaa kiristaanaa maqaa waaqayyootiin siin qabeera koppiliinki sheer gochuudhaan namoota baay'ee bira akka ga'u naa taasisa sagalee wayii dhaggeeffannee walitti dhibu. Shombooree shinti beekeetti silkiin irra dhaabataa rashida fi fala tokko falaa intanaachi waan tokko ta'u godha intanaachi birriin irra nufu ta'an amma lubbuu keessaa baasa naan jedhee ishee 200 kan Itoophiyaa jechuudha. Rakkoo qabu afurtama sulii akaawuntiin kooraan qaba achisaa deebisanii. jedhamti Wallagga Bahaanaa Sireedaa ganda lalisaa jechuudha. Inna biyya Joordaan keessa jirti. Amma sa'aatii kanatti kaleessaa kaasanii mana fincaanii keessatti cufanii reebaanii jiru jechuudha. Inna har'ammoo sa'aatii 8 darbennaan immoo lubbuu kee baasnaa ittiin jedhanii jiru. Namtichi yerootti bilbila mullee kana sana nuuni jedhu silkii ishee harkaa fuudhanii waan hundumaa silkii ishee keessa dookumentii jiru hundumaa jalaa balleessanii formaat godhanitti kennanii jechuudha. Waa tokko silkii ishee keessa hin jiru lakkoofsa daldalaa ishee illee hin qabdu jechuudha. Biyyatti illee bilbileen nalletti unoo hin beeknu naan jedhanii beekta. Kanan siin jedha caalaa tokkoon qaban ture isallee bilbileen nan gaafadha jennaan silkii isaa cufaana jalaa ta'e beekta. Lakkoofsi namichallee lookeeshinii iddoo inni jirullee iddoo biiroo isaallee jira beekta. Lookeeshiniin isaa hundumtuu jira lakkoofsi namichaa fi lookeeshinii iddoo inni jiru biirichi jechuudha iddoo isheen keessa jirtu jechuudha. Egaa dhageessaniittu isheen booda kanarra sagalee laattee maqaa ishee himtee obboleettii isheeti. Kan duraa garuu mucayyoodha. Reebamaan jira shinti beetii keessatti jechaa jirti. Naqaxaqaxaa jiru. Sanarraanuu birrii 200 finne birrii Itoophiyaa taanaani sa'aatii 8tti si ajjeesna jedhaniiru. Sa'aatii qabaniifiiru boru sa'aatii 8tti sar'aa kana jechuudha. Sa'aatii 8tti si ajjeesna jedhaniiru jettee himachaa jirti. Namni namaaf qoricha miti. Koppiliinki sheer gochuudha waan biraan gargaarina. Ofii keessan gargaaru namni viidiyoon kun si bira ga'e ofii kee gargaaruu dandeessu yoo ta'e yoo koppiliinki sheer goote ittiin kaffaltu nama gargaaru bira ga'uu danda'a sagaleen kun. Obboleettiin keenya kun hojjetachuuf akka nama kamiyyuu biyyaa baate garuu wanti ishee quunname kanadha. Nuti bineensa nu nyaatu malee nama nuu ta'uu qabnu shamarran biyya Arabaa maaliif akka ta'e hin beeku garuma deemnutti. Kan maallaqa keenya barbaadu malee kan namummaa keenya barbaadu hin jiru. Kanaaf jechuudha warri gola Oromaa keessa jirtan biyya hambaa kan jirtan dhiira hin jedhu shamara. Please loomii 50 nama tokkoof ba'aadha. Nama 50maaf garuu miidhaginadha jedhama matiire. Wanti mucaa kanaaf ba'aa ta'e obboleettiin ishee kun gargaartee mucaa kana furuu dhiisuu dandeessi. Harka ishee irraa birrii 200 qabaachuu dhiisuu dandeessi sa'aatii kanatti. Kanaaf nuti garuu yoo wal bira dhaabanne lubbuu tokko du'a jalaa baasuu dandeenya. Warri isiniif danda'an obboleettii kana please bira dhaabadhaa gargaaraa qabaa keessaa baasaa du'a oolchaa please callistanii sagalee kana dhaggeeffatanii bira hin darbina. Hadaraa Oromummaa hadaraa namummaa imaanaa isinitti haa ta'u kun imaanaadha. Ani kanuma bichaan jedhe waan hin jedhuun qabu. Waan laphee namaa cabsuudha waan sammuu namaa haduuchuudha. Dhalli namaa hojjetachuuf biyyaa bahee birrii 200 ta'u qabna ta'e biyya keenyaan baanu turre. Hojjetachuuf biyyaa baate birrii 200 fidi. Hin fiddu taanaan si ajjeesna jedhamaa jirti. Wanti ulfaatu anumayyuu hin jedhu. Obboloonni koo biyya Arabaa keessa jirtan. Yeroo hundaa sinuma qofaatu nama gargaaru irratti hirmaata. Maaliif miidhama beektu miidhaa beektu miidhama isaa beektu waan ta'eef. Kanaaf jechuudha dhiira durbatoo hin jedhin please obboleettii keenya kana gargaarri qabaa keessaa baasu gargaaraa bira dhaabadhaan ergaa kooti. Yoo lubbuu ishee yoo nagayeera ta'e adaraa keessan gargaara bira dhaabadha. Dhugumatti waan onnee nama cabsu waan qalbii nama cabsu jechuudha.
Egaa ashama harka fuudhe jaalatamtoota hordoftoota Hinaantubee jirra jirtu baga jiraattan baga nagaa fayyaa taatan. Viidiyoo kana akkuma argitan jechuudha obboleettiin keenya kuni mana namaa hojjechuuf biyya Joordaan biyya namaa hojjettee of jijjiiruuf akka nama kamiituu biyyaa baate. Eega biyyaa baatee boodas immoo maaltu ishii mudate? Kinoo haala kanaan birrii 200 kaffaltu malee lubbuu kee si ajjeesna jedhanii na reebaa jiru mana fincaanitti natti cufanii akkasuma bilbila kiyyaas foormaatii godhanii waan hunda narratti raawwachaa jiru si ajjeesna naan jedhanii lammii koo lubbuu koo na baraaraa jechaa jirti obboleettiin keessan kun jechuudha. Egaa obboleettii keessan kana qaqqabaa isiniin jechuu jaalanna. Obboleettiin keenya baay'eetti dhugaa dubbachuuf garaa nama nyaata kaanam tokko gaafa hojjetuudhaaf biyyaa ba'e birrii 200 dhiisaa ta'u birrii 2 nama rakkisti. Isheeyyuu dhabnaan miti kan biyyaa bahan. Dhugumatti baay'ee waan ulfaatudha. Obboleettii keenya kana nu gargaara biyya isheetitti nu galchaa isiniin jechuu jaalannaa warreen gargaaruu dandeessan akka gargaaramtu godhaatu gargaaramtee mana sanii akka baatu akka jijjiirrattu yookaanifis immoo akka maallaqni kaffalame mana sanii baatu lubbuu ishee baraaraa. Lubbuun namaa maallaqa hin caalu. Lubbuun namaa qaaliidha. Lubbuun namaa maallaqni hin bitu. Lubbuun namaa namni takkitti baanaan namni deebisuu hin danda'u waan ta'eef obboleettiin keenya immoo hojjechuuf biyyaa baate waan ta'eef dirqama lubbuun jiraattee dadhabbii ishii arguu qabdi yookaan immoo nagaan maatii ishiitti deebi'uu qabdi. Mana sanii akka baatu sheer godhaa dhugaa hedduu garaa nama nyaata. Kanumarratti immoo biyya Joordaan odoo deemuu baatanii obboleewwan keenya hin deeminaa biyya kamiiyyuu seeraan ala isiniin jechuun jaaladha. Horaa bulaa deebana.